Professor Isgail wajjin jiftira qudaadhaine Professor Nadura Rabbi gargaaree dura dhaqe hoogganaa hunda qacam godhee na hidan ለምሳሌ ጦርነት ቢያውጅ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ቢያውጅ ላው ከአብዱል ፈታህ ሲቲ ጀርባ የወታደር ልብስ ለብሰ ወታደር ሆነ ትቆማለህ አትቆምም? ጥያቄ التجاذبات السياسية አሁን ያለብን የፖለቲካ የተለያዩ መጓተቶች ውስጥ ልንከተው አይገባም። Ministeerri muummee Abiyyi dhiibbaa siyaasaa Jawaar Faan irratti godhan yaadatee boo'e malee jaalala biyyaatiif miti. Egaa edda ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad akkasumas ammoo gaazexeessituun ETV osoo boo'anii kaameeraa duratti mul'atanii turanii naannoo Beenishaangul Gumuz gubaatti bulchaan biyyattii boo'ii booda yaadota garaagaraatu kenname. Isaan keessaa kan baay'ee na ajaa'ibe garuu yaadota namoota garee kan dhiibbaa siyaasaa Jawaarii fi warri qawwee qabu kun irratti godhe yaadatee boo'aa jira malee dhugumaan biyya jaalateetii miti kan jedhudha. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jenna. Gara torbaan tokko booda deebinee dhufnee jirra. YouTube haarawaa bannee viidiyoo 3 irratti feenee turre. Viidiyoo 3 irratti namoota garhum tokkotu subscribe godhe. Dhugaa dubbachuuf guddaa galatoomaa. Thank you isin jechuu barbaada. Ammallee YouTubein kun haarawaa. YouTube haarawaa kana akkuma ani isiniin jee gaafan jalqaba banu yeroo naa mijate viidiyoo takkaaf lama yaada kiyya kennachuudhaaf ani ammallee deebi'ee dhufee jira. Egaa har'a dhimma jabaa fiin dhufe oduu gammachiisaanis dhufe guyyaa guddaan dhufees jedhee amana. Jalqaba irratti uummata Oromoo, uummata Itoophiyaaf sabaa fi sablammii biyyattii guutuudhaan bakka gammaddan jechuun barbaada. Egaa har'a Itoophiyaan guyyaa guddaa dabarsite. Itoophiyaan waggoota 14 dabre hidha haaromsaa ijaaraa turte. Laga kan akka inni ijaarreef Ijipti yookaan biyyi Masrii dhiibbaa guddaa irratti taasisaa turteetti. Biyyi Masrii akkuma beekamu harka 97 bishaan Itoophiyaa fayyadamti yookaan Naayil fayyadamti jechuudha. Biyyattiin bishaan kana waan fayyadamtuu fi Itoophiyaan bishaan kana yoo hidhatte namni miidhama jettee waan amantuuf yaada isiiti. Bishaan kun akka hin hidhamne Itoophiyaa irratti waggoottan 14 darbee dhiibbaa cima dippiloomaasiif siyaasaa godhaa turte. Haa ta'u malee Itoophiyaan dhiibbaa biyyoonni lixaa Ijipti waliin ta'uun irratti geessisan dandamatte. Erga ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawiin dhagaa buuraa kaayanii jalqabee Hayilamaaraamis ministeerri muummee Itoophiyaa amma Abiyyi Ahmadis hidhicha ijaaranii xumursiisuu danda'aniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf ministeera muummee sadeenu Mallas, Hayilamaaraamiif Abiyyillee akka yaada kootiitti yaada dhuunfaati ani galata qaban jedhee amana. Waan biraa baay'ee balleessaniiru. Keessumaa ministeera muummee duraaniitii fi ministeerri muummee ammaa waan baay'ee balleessanii jiru. Ta'us garuu waan baay'ee illee yoo balleessanii uummata Itoophiyaatiif wanti isaan godhaniiru jedhamee abdatamu hidha haaromsaati. Laga Abbayyaa kana ijaaruudha. Ijaaranii xumursiisuu danda'aniiru waan fedhe yoo ta'u. Har'a akkuma hedduun keessa miidiyaa irratti ilaalaa turtan hooggantoonni biyyoota Afrikaa bakka argamanitti hidhichi xumuramee eebbifamee dhugaa dubbachuuf amma nu hundi ilaalcha garaagaraa qabna. Dhimma Abbayyaa irratti garuu wanti fedhe yoo dhufe nuti tokko jechuudha. So kun gammachuudha jechuudha. Akka nama dhuunfaatti guyyaa guutuu gammadaa oole. Hundaafuu dhimma kana irratti xiyyeeffannee waan muraasa irratti dubbachuuf deemna. Xumuramuu laga Abbayyaatiin wal qabatee kaleessa galgala sa'aatii akkanarraa jalqabee waan baay'eetu tahaa ture. Jala bultii eebbichaa irraa jalqabee jechuudha. Waan hedduutu deemaa ture. Isaan keessaa boo'ichaa fi akkasumas ammoo taateewwan guyyaa irraa tahanidha. Jalqaba irratti mee booyuu Abiyyi edaatti haa dhufnu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jala bultii irratti guubaa turan. Guubaa Beenishaangul Gumuz jechuudha. Bakka layni Abbayyaa kun itti ijaarame jechuudha. Achi turanii jala bultiidhaaf achi jiran. Isaa fi gaazexeessituun ETV kaameeraa duratti boo'anidha. Ambaayisawwan ministeera muummee Abiyyi isaa amma dura boo'e argeen beeku osoo faaruun alaabaa biyyaalessaa faarfatamaa jirtu jala bultii irratti ijuma kaameeraa duratti silaa ilmi dhiiraa hiqin jiru imimmaan ni buusa. Garuu ministeera muummee osuma faaruu alaabaa jechaa jiranii dhumarratti imimmaan buusan. Ministeerri muummee imimmaan buusuu booda dhimmi kun miidiyaa hawaasaa gubbatti baay'ee ijoo dubbii ta'e. Namnummaan dhuunfaa tokkolleen kaameeraa dura yoo imimmaan buuse namni ilaalcha garaagaraa qaba yaada garaagaraas kenna. Edallee gaafa Abiyyi boo'e egaa imaajin bulchaa biyyaati nama miliyoona 220 bulchaa. Kanaaf ammoo gaafa inni boo'e uummanni biyyattii ajandaa godhataa jechuudha. Dhimmi kun yeroo isaan irraa jalqabee haga ammaatti illee dubbii ijoo ta'utti fufeera.
Namoonni hundi yaada adda addaa kanaan. Ministeerri muummee Abiyyi amma maaliif boo'e yoo jenne jalqaba irratti wanti inni boo'ee fi akkuma jenne laga Abbayyaa kana ijaaruudhaaf waggaa 14 fudhate. Waggaa 14 keessatti Itoophiyaan aarsaa guddaa kaffalte. Isa keessaa dhiibbaan Ijiptii biyyoota lixaatiin Itoophiyaan irra goote salphaa miti. Kun dhugaadha jechuudha. Kanaaf uummanni Itoophiyaa illee dhiibbaa Ijiptii gootuuf jecha laga kana yookaan hidha laga Abbayyaa kana deeggara. Bulchaan biyyattii eda kana akkasitti imimmaan buusanii booyanii fi dhugaa kan qabaniis dhiibbaa Ijiptii godhaa turtedha. Fakkeenyaaf Ijiptii laga kana akka hin ijaarre jalqaba dhiibbaa godhaa turte. Ta'us garuu mootummaan jalaa didee hidhicha ijaaruu danda'e. Gaafa ijaaree Ijiptii amma maal barbaaddi? Waliigaltee barbaaddi. Waliigalteen isin barbaaddullee waliigaltee noormaalii miti. Waliigaltee dirqisiisaa barbaaddi. Itoophiyaan waliigaltee dirqisiisaa akka fudhattu barbaaddi. Waliigaltee dirqisiisaan kun fakkeenyaaf namoota hedduu wanti hin galleef ammallee haa jiru waliigaltee dirqisiisaa. Waliigaltee dirqisiisaa jechuun Itoophiyaan laga isii haa hidhattu haa xumurattu nan galchuu jetti Ijipti. Sababa isiin bishaan kana hidhatteen Ijipti keessatti namni tokko yoo du'e Itoophiyaan itti gaafatamummaa fudhatti jettee amanti Ijipti. Waliigalteen dirqisiisaan kanaa jechuudha. Waliigaltee kana Itoophiyaan akka fudhattuuf Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa hundi jechuun ni danda'ama. Baay'ee Itoophiyaa irra dhiibbaa godhan. Haa ta'u malee Itoophiyaan haga ammaa waliigalticha hin fudhanne faayinaalii bishaanicha xumurattee eebbiftee jirti jechuudha. Ministeerri muummee Abiyyi eda kan booyaniif gaafa dubbii teenyatti deebinu waliigaltee kana akka fudhattuuf dhiibbaa irratti godhamaa ture. Itoophiyaan akka hidhicha hin hidhanne dhiibbaa irratti godhamaa ture. Yaadatanii san hunda jalaa dandamatanii isaan akka mootummaatti hidhicha xumuranii eebbaaf geessisuun gammachuun itti dhagahamee jennaan imimmaan buusanii booyanii jechuudha. Maaliifiifi namoonni beeka. Namni gaddee qofa hin booyu beeka. Ilmi namaa gaafa gammadee emooshinatee bakka imimmaan ni buusaa gammadee ni booya. Bakka namni meeqaa gammadee booyaa wala akkasii jechuudha. Kan na ajaa'ibee wanti viidiyoo kana dalaguuf dirqameellee namoota Abiyyi dhiibbaa siyaasaa biyya keessaatti irra ga'u yaadatee booyee. Fakkeenyaaf amma waan Jawaarfaan godhan waan qaamonni qawwee qabatan kun isa godhaa jiran yaadatee booyee kan jedhudha. Dhugaadhaan inni kunilleen fakkeenyaaf ta'uu mala. Ministeerri muummee dhiibbaan siyaasaa biyya keessaa salphaan irra gahaa hin jiru beekamaadha. Dhiibbaan siyaasaa Abiyyi irra ga'u nama hundaatu arga. Dhiibbaa siyaasaa sun yaadatee booyuu mala garuu irra caalatti dhiibbaan siyaasaa kan Ijiptiitu caala. Dhiibbaan Ijiptii salphaa miti. Biyyoota lixaatiin dhiibbaa irra gooti waan ta'eef. Kan akka inni akkasitti imimmaan buusu isa godhe I think akka yaada kiyyaatti yoo ta'e dhiibbaa keessaa dilas maraame natti hin fakkaatu jechuudha akka yaada kiyyaatti. Kanaaf namoota hedduu arge koomentiidhaanis feesbuukii gubbattiis Abiyyi kan akkasii boochisee dhiibbuma siyaasaa keessaati waanuma amma warri siyaasaa biyyattii isa godhaa jirantu isa boochisee jaan. Hundaafuu ministeerri muummee Abiyyi booyaniiru. Isa qofaa miti baay'isoo eeda namni achirratti sagantaa sanarratti imimmaan buuse gaazexeessituu ETV Roozaan illee yoo boochu argee jiran viidiyoo ስሜታዊ የሚያደርግ በርካቶች ላለፉት 14 ዓመታት የታለፈበትን የኢትዮጵያን ዝቅታዋን inni akkasii isa kanarratti asuma fennaa isinillee yaada keessan kennuu dandeessan dhuguma dhiibbaa siyaasaa alaati moo kan keessaati waan jiru yaada keessan kennuu dandeessanii immoo irra caalatti gammadeeti dhiibbaa sun hunda yaadatee gammadeeti qabooye isa akkasi qabadha. Kanuma wal qabatee ammas hidhuma kanaan wal qabatee yaada lammaffaatti yoon isinii dabru ilaalcha warri Gibxootaa kan faallaa mootummaa dhaabbatanii fi warri siyaasaa Itoophiyaa faallaa mootummaa Itoophiyaa dhaabbatan qabanidha. Fakkeenyaaf Ijipti keessa namni mootummaa mormuu ni jiran. Inuma ka biyyaa ari'amanii biyya alaa jiran ni jiran. Akkuma mootummaa Itoophiyaa kanatti warri mootummaa mormuu biyya ari'amu jechuudha. Biyya alaa jiraatu jechuudha. Ijipti keessas ni jiran. Ilaalcha warri siyaasaa faallaa mootummaa dhaabbatu kuni qabu. Ka Itoophiyaatii fi kan warra Ijiptiitis haalaan lume. Itoophiyaatti fakkeenyaaf Jawaar dabalatee namoota hedduutitu mootummaa morma. Gareen Amaaraattis Tigireetis ni jiran. Garuu ilaalchi isaanii hidha Abbayyaa irratti maal fakkaata kan jiru namoonni garii dhallisanii yoo dubbatan nan argaa namni ni argitan jedhee amana. Namoonni garii amma Jawaar fa'a irra caalatti Jawaari siyaasa Itoophiyaa keessa namni sodaatamu Jawaar akka Ijiptiif ergamuutti namni ilaalantu jira Itoophiyaa keessa. Dhugaa dubbachuu fi har'a mormitoonni Alsiisii yookaan immoo warri mootummaa Abdul Fattah Alsiisii kan Ijipti mootummaa Ijipti mormu ilaalchi inni laga Abbayyaatiif qabu ilaalcha Alsiisiitiin tokkuma. Fakkeenyaaf namni siyaasaa Ijipti tokko kan mootummaa mormu ta'ee osoo jiru Itoophiyaan akka laga kana ehitu hin hayyamu. Hin hayyamu qofa otoo hin taane waraanni yoo Itoophiyaa irra labsame
mootummaa sun duubaan dhaabbadhee waraana san irratti hirmaadhaa jira. Viidiyoodhaan asirratti isin garsiisuu danda'a. ስሙት። سد النهضة يعني لو أعلن حربا على إثيوبيا ለምሳሌ ጦርነት ቢያውጅ በኢትዮጵያ ላይ الذي تفضلت به أن التعاون في قضية سد النهضة በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ጋር በተያያዘ لا ينبغي أن تكون تحت إطار التجاذبات السياسية አሁን ያለብን የፖለቲካ የተለያዩ መጓተቶች ውስጥ ልንከተው አይገባም። Itoophiyaa ta'u Jawaar fakkeenyaaf amma Jawaar Abiyyi duubaan hiriiree ni lola kan jirudha gamma gaafii guddaan. Eeyyeen ni lola. Ni lola Itoophiyaattis. Akkuma warri Ijipti Abdul Fattah duubaan hiriiru mormitoonni Itoophiyaas Abiyyi duubaan ni hiriiran. Osoo taa'ame osoo wanti sun kan dhufu ta'e jechuudha. Si galeemi maaliif ilaalcha warri siyaasaa Itoophiyaa warri mormitoonni Itoophiyaa dhimma laga Abbaayyaa irratti akkuma isin hin jenne hundi isaanii tokkuma. Abiyyii fi Jawaar ilaalchi Abbaayyaa irratti qaban parsantaa 100. Namoonni garii akkasuma lafaa kaanii gaafa Jawaaris Lidatus Zammanee fi Jaalmarroonis Ijiptiitu ergate Eertiraatu ergate yoo jedhan na ajaa'iba. Eertiraa fi Ijipti ergate hin jirtu obboleessoo. Jarri si caalaa intarastii biyyaa irratti jaboodha yookaan immoo dantaa biyyaalessaa irratti si caalaa jaboodha. Hundinuu intarastii biyyaatiif dursa kennan. Qabsoo biyya keessatti mootummaa irra godhan akkuma jirutti ta'ee faallaa kanaa garuu dantaa biyyaalessaa irratti ejjennoon isaanii mootummaadhaan wal fakkaataadha. Akkasitti hubachuu qabdan. Maal jechuu barbaadeeti gabaabumatti akkuma warri Ijipti asirra viidiyoon argitanii akkuma warri Ijipti mootummaa isaanii hidha Abbaayyaa irratti deeggaran. Nuusi yookaan warri mormitoota Itoophiyaas laga Abbaayyaa irratti mootummaa duuba jiran akkasi qabadhaa. Namni Ijiptiif ergamu ammatti hin jiru. Teessoon Itoophiyaa akka cimu nageenya akka dhufu ollaa wajjin walitti gaarreeffannaa walitti dhaabachuu osoo hin taane dantaa qabnu waloodhaan akka tarkaanfachiifnu ejjennoon dippiloomaasii addunyaa irra nuti qabnu akka fooyya'uuf kan carraaqaa jiru. Baay'ee tokko siibeen deema. Baruma wayyaanee sana amma Ijiptiin nakassasu turan. Gaaf tokko orbine bakkaasee Profeesar Isqaayil wajjin Ijipti dhaquudhaa dayne OMN waggaa wayii tokko kabajuudhaaf. Profeesar na dura rabbi gargaaree na dura dhaqe. Hoogganaan dhaqu qacam godhee na hidhan. Na tursiisanii diippoortii na godhan. Dhimma kanarratti waan yeroo san barreessaa ture. Akkuma jiruun guruppiin wajjin jiru bilaaklistii irra godhanii maaliif waan barreessaa tureef san booda yeroo qabsoo qeerroo san isaan wajjin akka hojjennu dhiibbaa godhaniin dhiibbaa san waan dinne jecha gara suura qaama biyya jiru. Saaliyaa saamii dabalatee eerpoortii kaayirootitti qabamanii jechuudha. Kanaaf seenaa baandummaa seenaa ergamuu hin qabnu. Seenaa ergamuu kan qabu biyya keessatti OPDO'n. Seenaa ergamuu kan taate. Seenaa ergamuu OPDO'n biyya keessatti ergamaa turte ergamaa biyya alaa kan godhe immoo maqaa Oromootiin Abiyyi jechuudha. Kan Imireetiif ergamaa jiru. Nuti ergamnee hin beeknu. Ashkaras taanee hin beeknu. Duyda harree hin qabnu kan abbaan feenutti fe'atu.